Allah rubas. Badi besar itu mampu coba terus. Mirame jalala tetin kame jalala tetin. Allah. Tetin kame apa keyalan katakan. Bali ake. Bukan ke punna maracha. Nini bayana kekecilan. Nini bayana kekecilan. Bali ake. Bali ake. No. Jalan. Lalu. Jaga. Lalu depan lalu. Jalan. Latih cincin kami. Sud. Suti. Sautin kan kayak maleji budget. Lalu. Gata. Lal. Sud depan sud burke sama food. Uga safra data. Oh. Iyujir tabeta. Oh kami. Kan dari mana? Rufas. Berubah sih. Jalala teti mirame jalala teti cinkame ta. Ini tuh kan jalan semaraj. Ini tuh kan jalan semaraj. Padi anu beka karya marada ju. Anu aru beka. Kamu jalan sama itu. Tumulai sih bida nih sih. Yo si kabar do yuti komboti nang kabla ju. Laki boy nih firra. Adu beta amalle nam gudda. Laki boy. Akati firra. Laki firra boy lah. Padi jalan de tu. Tuh kan takkan semaraj tuh tenu. Badi ta. Lak wani. Siti mu bada sido saka gar. Yo nanti recording jir. Awanam tuh seferum beta. Narra fuda tu. Wanda sans feda. Narra fuda tu yo. Istilen dia. Atmarte tekar. Man kay tanami dasi. Gara to ko da kan mi cira. Obru di ko to cira. Ayya. Fa amma furba fa cujo. Oh kasi. Ata yumde am cofa tin gara cuma simi cira. Iyo. Aya kamale ashe to kunya de. Ashe tuni ta kan gara na mi cira. Rufum no e kaddu. Aje. Akon justa. Muzandam. Aje. Amma. Jalala teti midame jalala teti cinkame. Isi beta Ayo berarti nanti mam. Tamam tuntam. At beta yi. Takkan semaraj tuntam. Wani si beta. Beta kara wama wafude. Yo. Aku gudda kan ufma de ma beta. Argujo. Ya jarte beta. Adunya yo ba fade yo. Gete. Ba fade. Beta adunya tanara wadi fa chumalte. Ba. Yo ba? Ani kunini betela kante demu. Inta tok fure la ka fatela. Akan. Wana mi chufti yufet. Aku gudda ka wafure. Ambeta jole dubra ka de beta. Isuda. Isa ka sodat. Jole dubra wa sodatan. Nade? Wani suwan duga si. Duga. Wani na kan jaru. Amma ani talaba. Abu kutullo kan. Apa kutul ken kamu? Kanu. Kagur korroga. Gajar tiga baba. Guraj. Kan abo. Aje. Kaniti sa kamera adu sok. Suna kan jalan. Duba? Apa kutul lo man dubra si wardirati mi. Inta deta at wardira. War kataman deta magala. Abo ki jabeta tini anchu kara kay dubata. Iyo. Kara wachu boris te kese janja chueta. Nama magala to kun deta sinjera. Akami nande dira fitu buwe. Deta ba dintan dente wala la chuma male. Akami magala tan kesa indan deta indan man dubra to nini. Malaka kan fet, bese kan fet. Wana tikar chuf akanum lan, trulle sana akanum lan. Akanum. Anin kabani. Yen ka babita tan kes wala so na tagar ta wanan demu. Argo jira mo. Etla fanga me te yo gam going away to you fana je. Baliati. Wana city. Atbeta nam jalki ya gudda. Akan. Nam duri ramale walin gudda. Akas. Akanayo. Iman dira dubra indande. Abon fered. Iyo ani. Ambeta kara gurat ijole nagami kantasa. Lam takagurati magalta ka. Dimtu. Annam anna. Tamam matati karin fedana itam. Annam guracha ga ni fe ni betani. Gurati elu fega. Gurati magon. Batu bra. Gurati magon. Anu guracha ga na gurati fure na ilma ma tati kan. Kile. Dim tu tanam. Nyap tati. Dim tu tanam dim tu midatu agarte ab. Akan tab ka betan garta. Dim tu tanam. Dim tu tuni. Hamtu. Amen si manin bet. Hamtu tu tanam tu fayu nyate fite. Manin bet. Ilman dirakasu. Atwana tatu. Ayya sinjere tan feda. Amma le atubu yura. Atu bifade. Atu butelal. Ya atubu amma galgal kanayu. Ambe tarefu dalaga to kan demi. Amma kan debiye wala sene.
isiin fuula tokkoon wal lugarsiisee deem bakka fuula wal arga yaayoo ittiin Amanta. galgal kan amma tana akka deeme diqoonaaf diddiqadhee shoobee it's coming it's going jedhee akka qabattee joolle kai makaan xiqqoof tottochee keessallee xiqqoon beeku jejjedhee ma deeman sii galtee Anamoo kana. Anamoo kana afaan guutee deemsiin hin jedhu. ayyee Sii galtee? akkaan Waan feet naa jechuu dandeessu. Atini weessitee. dhajaaladha Weessitee feesallee. weessiteenit ifet Si fedhaa. ifet akka ganna keessa jette baadhi ganna keessa jette halkan yoo rafuullee badiin qaabadha sirbiruu fasii kun beekta kabisar bu'a silaadhi sabira deema unnee jaalalanna dhiiba silaadhi sabira deema unnee jaalalanna dhiiba kanaata kanna dhibba Jajjabaatti beekono. in deema lakkabbo ati Anam ayas doo weesila. Ayas doo. akkaan Ayas doo. Arralle borillee si doo. akkaan Ayas doo wee. faayida beekuun ka jaalala qonna fayyisittu daawwaa Ati deemi waan asiin jedhu. Ati deemi. maan jette Ati deemi waan asiin jedhu. intinne ammoo dubbisuun dasaaniti Tum. tatte Haandi asiin jedhu. Ilmaan dubrata diraa hin dandeetta. in danda'a Hin dandeetta. Been. Been. Wanni gur keessaa fudhadhu. Wanni gur keessaa fudhadhu. itti qaba Dibbisuu jira. tetiin miidhamee jaalala tetiin cinqame Jaarsa maraatee dhageessa jaalala. jaalala tetiin cinqame Akkanisi. si argaa sittuu daawwaa waan isin jettuuni yoo ati fagoo jirte yoo buluullee si qaabadhetti gara ati jirti natti mittiin gad dhufa alleen deemu jiri yaa natti himtee iyyuu yaa natti himte gari siin jirtuuf hin beeku jaalala tetiin No. jaalala tetiin cinqame Abeta malee kaafera. Garuu anti kuma sodaadheet malee ulaa kana takkaa taa'een beeku haadha guyyaa tokko fa'aa kiyyayyuu. Fulaa kanaan fayyadu. Ulaa kana takkaan se hiriyoonni kiyyiin argitee nan boru fuulatti. Ini rakkoon beeta guyyuun qara wal argan wanni tun beetaaye ata 5 star feetanii 5 star hotel tunini 3 star tuni fooda xeduun 5 gee. Namni akkasitti nan agarra. Indeetii namutti hin argu eenyu si arga ambeeta akka malee chaayii fedha. Chaayii weessa diiram dhugee saa 4 dhugee saa 7 dhugee saa 9 dhugee saa 10 tokko dhugee saa 2 dhugee saa 4 dhugee saa 6 halkanii ka'ee dhugee saa 8 dhugee bu'aan ficaan akkana ficaaniin akkana amma tanatti qubee ficoo. Ana dhiistee eessa deemte kun mana fincaaniitu qabuyyuu. Chaayii. Bahalaa kee amma waan sitti mudhiisme amma wanti ati na waamteef maali? Beeta wanni yaa kalee walaasumne wal barannee aara wal nu garsiiseen neemi. Amma edi misima agarte guyyaa edaa fi guyyaa misima kalee adu an akkas si qaabadhu ati na dur martuu yoo akkan ilidhaadha kan fa'aa agarte akkan na dur ejjita akkan na dur ejjita bareeddee agarte akkanidhaan qabatte si arga amma tana beek si arga eessaa achi ejjit gaddee bitoo. Kan keedu jaarsa amma waan sin jedhu jaarsa maqaa jaarsa sullee hundoo hin feetuni yoo hin feetu hayyee bahalaa kee maqaan kan kee baaliyaa kee amma waan sitti himu waan barbaadu na gaafadhu naan jedhe waan ati feetu waan mataan kee maa tuffa anamma sa'aatii kana siif jedhee fulaa kanaatti ka argame waan fedhu san sitti himu edaa beektee amma ani Makeup fedha betta. Makeup amma. Makeup ku waa nyaata moo kam? Waa nyaata ni miti. Yeroo amma sibira dhufu argitee namni jaalallee ofiitiin wal argu dibatee shoophatee bareedee jaalallee ofiitiin wal argu jechuudha. Itti aansu uffata hindiiti jira direesii mimmiidhaaga jira kan hindiiti beektaa. Amma tinti wataatee waa hindi galu feetu moo kam? Nagara deemu feeta.
uffata bara malee hundi jechuutti hin jiru beektaa. Ayyee. Uffata isaanii sanniin ta'e. Sanniin babbareedaa waan abitti bareedinni kiyya kanarratti. Akkaan. Isa godhadhee naan dhiis akkatti bareeda. Ammallee beektee an akka hiriyoonni kiyyiin cufti tiktookii, feesbuukii, WhatsApp waan cufa fayyadamanii beektee. Waan ati feete agartee tiktookii sun agamiin bitan. TikTok sibite, WhatsApp, mati Facebook, siji WhatsApp, waan ati feete kan cufan sibita. Ati simu masan callaa naa bitta silkii san callaa naa bitta beek. Silkii iPhone jedhamu naa bitteef an kanniin hunda isaan fayyadamaa sin jechuu jira beektee. iPhone jedhani? iPhone nama beek. Ayyee. Namni hin qabne hin jiru ana callatu hin qabne. iPhone. Ati waan iPhone dha. Foon ka sagalee kamuu akkam? Ana callatu hin qabne. Anillee jaalalleen si qabaa mira si bituu. Akkaan. Isa san naa bituu qabdaa sin jechuu jira. Waan beete guddoo mala guddaatti xiqqoo akkasii doolaara 1,000 akkas. Waan akkasitti bitaa. Akkamii? Doolaara 1,000. Ammallee amma deemuu fedha beekte sa'aatiin deemee jira. Abbaan kiyyallee na barbaadan beekame. Amma maaliif teekkan TikTok eegime waan qaraate fastetti kaate feetu makeup lammeetoo TikTok sadeetoo Facebook kaanini WhatsApp kaanini iPhone kacuuf martokku feeta haala direessi ta'e Indian kana waan kacuuf martokku feetamu martok akkan gargar naa baasi waan iPhone sun agartee dhibisii tolchu kaan dhibii beeksisa agammaa tanaatti beeksisa agam feeti mallaqa. Gara manaa deemuu fedha. Ayyee. 15,000. Ayyee. Kakaardii ittiin makiina yabbadhee gara manaa deemuu ni fedha. Waan tokko fedha 15,000 ammaa tana hamma kaashii naa kenna. Amma sa'aatii amma 15,000 fedha. Kaan ammoo TikTokii maaliin jedhamu waan bitanii miti iPhone san keessa jira. iPhone saniin fayyadamu. Waa waliin bitan. Waliin hin bitan siimuma santuu qabaayyuu. Argitee? Akkaan. Akkas isa naa biti. Naa bituu dandeetta. TikTok waan kayyatan seeyyuu waan uffata agartee waan akkasii. Namni hundi TikTokii san keessa hin sirbanii nama babbareeda jira. Anillee babbareeda hin bareedaa anillee meeqa. Alak sillaalu iyyuu lak. Akkasii sillaalu lak. Anillee achi keessatti si waliin argite. Guyyaa arusa keennaallee bichaa kana kaane waliin achi keessatti sirbu. Ati beektaa qoonqoo tatteetu onnee na dhoofti. Baqa homaan taatu amma birma. Hojjaatiin dubbattuu agartee onnee na dhoofti. Anillee beekkasuma beek. Si erga. Amma 15,000 na erga. Ammuntaan. Kuma game teekka? 15,000. Am 15,000 waan kacuuf hin bitamu akkam? Ka kaardiiti. Maal bita kun? Kaardi tajaajila taanuu jirtiimi. Anaaf si sa'a meeqa dubban? Sirballee naa sirbitaa mi silkii keessa? Sanii kun gaure. Si sirbaayyuu? Naa sirbisa. Dhuguma hani wal jaalanna dhugaani. Walirra fudhannaa kaashin birrooti afaanii. Lama jisiinuu taate. Kootu. Kootu. Soora qalbii taa'ii janduura. Arganteetu badi jaalaltii nama raachi ta'e qibata ofin beeku yaa ijoollee xixiqqoo ta'e maanta. Tanare. Beeku si ergala. Beekum si ergala. Jimaa akkas ta'u jira. Mimaa si qabdi jira. Mimaan akka dhowwachuu jira. Asi bira jira mimaa bootan. Hin bowwayye. Beekum si erga hin. 15,000. 15,000. Piinii keetti galcha. Nambaan taa'u maali? 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. Ingiliffallee beektaa kan dhabeete. English akka malee beeku baan English Islam funga you means to get a coming for a fighter. Nuti barsiisa. Hin beekani. Allah kuna message na dhufe. Ya sente yo. Islam funga you forever is given kiss. Kiss it up. Thank you very much. It's the better going. Ati kana hunda nuti barsiisa Ingiliffa kan anuun beeku. Ati beeku yo. But amma waan taatu asii lekkisee deema moo situ na dura deema. Iyyo. Bakka flat deemtu. Cingaayessa jala deebi. Ijoolleen karaarra na argite naani waan dhibii nuun jetti beekte abbaa keenya kiyya na himtu waan ta'eef ankobaa kiyya deema bilbilumaa wal argineet fulaa walii beellamne wal argina. Tawaaji. Ana deemaa mi? Ayyee. Bakka. Gammadeera galatoof. Ayyee yaadde. Allah.
wanni akka dasaamaan baati karaa bunaan galaafa. hedduu takkaan si jaaladha beektu wallaahi si barbaade jaalatteetiif jecha waan meeqa ta'e atiin akkam tattaati si beekta maallaqa dhabatti qishoo wannaa nu godhi malee atiin jaalalka keetiif jecha waan meeqa bu'aa bayii meeqa kee bahee dabree atiin maal jette mee waan sana. Anillee beekaa miilee akka ati na jaalatu akka ati beesee hin qabne waan beekuu fi jaarsa coraa waliin deemeeti adda argite waan si erge isarraa fudhee si erge kuma kudha sharraa fudhee si erge argite. Kudhanii shanaa akkas wallaahi na gammachiifte achi olu sirraa fuudhuu qabdaa bari jaaroleen beesee qabdi jaaroleen. Hin qabdi garuu sobdeerraa fuudhuu qabdi. jaarsi qoyga kanaaf beena keenya guyyaa dhiyootti akka xumuramu beesi sobdeerraa nuu fuudhuu qabda. Yoo garuu poole si kennan an jedhee miidhagsuu qabdanii bakka waan an jedha geette ayfoonii si bitan an jedhe. Akkana kun ayfoonii waan meeqa of keessaa qabda boo ayfooniin beesee guddoo bara. Guddoo isa bichisiisa. Sanii yoo feenu gurgurannee wal fuudhuu dandeenya. Ammallee wallaahi hedduu tokko na gammachiifte wallaahi miidhagsitee wallaahi. Amma suuta waan cufaarraa guura jaarsi sirgoosiin jedhe sirgoo guyyaa dhibiillee maallaqa dhibiillee irraa nuuf fuutu wallaahi na gammachiifte kudhanii shanii ayfoonii sanii gammachuu meeqa boo wallaahi na gammachiifte jirti taatee jirti. Maal ta'u jirtan? Maal ta'u jirtan? Homaa ta'utti jira. Maal ta'u jirtan? Maal ta'u jirtu? Waan ani sin dhaqee sitan. Maan guurtan mana kiyya jala maan guurtan? Obboleetti tiyya beekta asii. Maan obboleetti ati godh maki jibti kijiba. Imaan. Iskila tokko kee waliin baran. Mana barumsaa waliin baran iskuul tokko. Mana barumsaa waliin baratan. Mana barumsaa iskuul tokko obboleetti tante mana barumsaa tokko waliin baratan. Ate baalee akka si fuudhu fedhu iyyuu. Beektu iyyuu waan akkasii. Baalee akka beektu. Maqaa namaa maqaa. Baalee akka si fuudhu fedhu taane. Maqaa maal baalee akka? Akkasii hin beektuumi. Waan ani dhagahin seetaami. Ayfoonii si bitee isaa kennitanii wal fuutan. Kuma kudha shanii. Akkanaayu. Saawa. Maali? Ati nama guddaa waan akkanaa hin dubbatin callisnu taphachuudha. Namni guddaa waan akkasii hin dubbatu eenyu jedhe. Eenyu jedhe. Kitaab kamii gabbaa. Yoo ammaan tanaan bool siinqotiin yaanna. Deema abbaa waan akkasii. Waan kun nu argee qabda. Gowwaa. Wanta amma jaarsi kun amma nu himee na namichi nu dhiisu beeke haftaa jira beeke. يا وبد وما كلمة فاردا من يتلمتي ثامو أكم إيه كان تلارك أبين هذا منين كون كميسي وما كلمة فاردا بوري هو أبدي إيه أكميسا نجا كم بالك كفردو إيه أتفاجئ ما في نجا إيه سكان قالوا جرت أسي قالوا جرابيتا بيكني قالارا أشجار سيكو فوتو سيكافا ديو خا أكانو إيسان سيدي ما نارك سيكاباني كاب أرك سيكاباتي سيكو إيه غنين والله أدرستي نوبلسك يا خنابي Obboleessi keeti? Obboleessi kiyya abbaa abdii maqaa isaatu. Eegadhe yaa siinaa fayyuu bitaa. Yaa siinaa fayyuu. Xiqqum bita sila bokuhan mata si kaayu bita sila. Eeyyainaaf. Soddaa kiyya bitaa ammata. Akka dhibi fayyuu maani? Amun walii soddaa beeki. Akkasii sawa jirra. Oo. Intalteessan tan guddoo jaaladha. Akkasii. Amma ollaallee dhiyootu gad dhufaayyuu. Jaarsargu. Sawa. Akka dhibi akkam? Naga. Akkamat. Dassa. Akkam ooltar? Naga. Si miisee beeku waan ati se'u akka qalbii sin na ejjituufi wala garreeyyu. Si bilbila baqa. Akkasi? Si bilbila. Ayyee. Galee ka'ee obboleessa kiyyallee amma karaarra dhaaf nu karaa dhufaa isa fuudhee. Uwee dassaa miti ayyee. Sodda kara keessa hin dhaaban. Ayyee. Dassaa ayyee inshaalla. Obboleessi akka inni dheeraa. Duuma akkam obboleessi siin akkan diimatee obboleessi akkan gurraata. Moree gurbaan abbaa bahee kan. Abbaan gurraacha.
Wallo. Warri isaanii namni akka dheeraan jira. Bilisa kaaniin beeknu kun kam. Lakkisi baaliyaa keessa akka ninaafa qabdisi dabi. Ninaafa tamaa. Bani walin garre alle diko ujina ka qabate guyyaa kaanii way wala garre iyo si barbaada dhaqe si Naguma. barbaada dhaqe si barbaada waan diko na barbaadu waan agan gaar kasii qab waan agan gaa walle waan laal waan agan gaa wanni nu jallo waan iftanaani abu waan agan gaa waan dasar na barbaade dabbeeha gosi gaafadha qarra shi gaafadha Akkan. atleta waan atnaayetu yoo waasin jed ni naaftafa naayeta Akkan. intaltu rakam kennam fulaan ejjitam badi intala kan wal dhageenne intubbatin wal agarree eegi guyyaa kaaniti badi waan isii feesuma bashannanniisani bakka timu iPhone dhan tokko TikTok etimo cuf TikTok cufa itti biti Facebook etimo cuf yetti bitee waan cufa yaani wanni isiin ammaa tani qabna hin jirtu addunyaa waan ati footi godhee sii tochireen gosittima beessellee akkasuma kennaa basti TikTok hin bitan TikTok waan ijoolleen xixiqqoon daawwatu. Akkan. Ati beektaa yaa jaarte. TikTok waan ijoolleen xixiqqoon daawwatu. Akkan. Facebook illee waan ijoolleen gurguddoon daawwatu. Amma yaa nyaatamti. Eenyu? Atiin. Akkamii? Yaa nyaatamti. Maanta na nyaatu gurbaa. Ati na aman yaa nyaatamti. Intalti tuuni guyyaa shammoo jaa dura guyyaa nu achi wala gargartee guyyaa lammeessoo gurbaa dheeraa tokko harka qabattee. Ayyee. Harka kan wal qabatanii isaanii koona Ayas gurba gurraacha. gurbi isaanii koona tokko keessa jee akka wal lungatu arge. Magara mallungat beenachi. Nana Yaar giltiyaan arge. Giltiyaan arge lakkana sooftu gurba. Giltiyaan arge yaa warra lama walii yaa arge. Dhaabe gaafadhi naafan xiqqoo na seentee xiqqoo akkan ta'e kuneen ni naafin naan jiru obboleessi kiyya obboleessi. Obboleessaa mi gurbaan abbeeka. Gurbaan abbeeka kan ta'e intalti ta qulqullooti mi. Hin beeku obboleessa naan jedhu. Naabbeeka intalti yaa haadhiidhatanii yoo heerumtee intalti. Waa yoomi. Guyyaa sadi moo afur yoo heerumtee haadha hidhatanii kanaaf barbaadu wanni guddoon harkaa sii qabu taan fudhadhu. Abbi kiyya. Ati na taphatu moo waanum jira natti moo jiru? Wanni tokko wanni asii taphatu hin jiru wannummaa tokko. Intalati gurbaan dheeraan obboleessa akkam obboleessi namaa haati na midhata akka asumataan kifayyaa. Sumudhayiif ni ammaanta sumudhayiif. Allah ana aruus na yaamani bita ati aruusa iyyuu sin yaamne. Rosa kam na yaaman gurba. Aruusa si sin yaamne. Rosi kiyyaan natti na miyaamani natti si fuudha kam na yaaman natti na miyaamale natti si yaamu male. Taana amma kulo laa. Taana amma kulo. Simu dhawus male. Aruusa iyyuu si meedhayiif. Dhaafi. Dhayiif yaa nyaatam talla TikTok itti bitee iPhone itti bitee. Allah baaliyaa kee nyaatam. Maanta na nyaata abba kiyya anin beeka beekta. Yoo wajiran. Yaa nyaatam. Abba kiyya abbola kee. Lakka naa hinaaf obboleessa wayii. Intalti. Obboleessi. Intalti namdiraati nama kanum laal. Akka nam godhuu asin jedhu nanaamin. Nanaamin. Kanaani nama. Dhayiif. Intalti namdiraamtu. Namdiraamtu. Acheente eegme acheente. Alo. Assalamu alaikum. Ati tim nam dhiiran na jala fu nam dhiiran na jala fu. Nam dhiiran mee intal sumu. Ati simume ati simu fedha. Kan jedhi. Ati inni la. Irsa. Sin jedhi. Waa yoomi dirsa intalti tiyya. Sin jedhe. Asitti. Ayasitti. Namni gurba gurraachi kaansi. Yes. Intala fuute. Yaa fuute. No, 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 no.